Abbaa Yesuus Kiristoos. Goobas Waaqayyoon tokkichi abbaa qofa. Goobas akkasumatti fufna. Isa dhugaadha. Eenyu Waaqayyoon tokkichi dhugaadha. Waaqayyoo dhugaadha. Hafuuras. Noosa siin jenne Waaqayyoon tokkichi dhugaa eenyu? Abbaa Yesuus Kiristoos. Goobas Waaqayyoon tokkichi dhugaa Yesuusii miti abbaadha. Waaqayyoon tokkichi dhugaa abbaadha. Goobas ittiin si fufa. Amma koomaa godhe Yesuus Kiristoosiin isaati ergite. Eenyutu Yesuus Kiristoos erge? Abbaat erge. Waaqayyoo tokkicha dhugaa santu ergeemi? Abbaasaat erge. Abbaan isaa san Waaqayyoo tokkicha dhugaatiimi? Eeyyeen. Goobas Kiristoosiin isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati. Yesuus Kiristoos ergamaa ta'uu beekuun jireenya maaliiti? Jireenya bara baraati. Akka inni ergame Goobas allaqe. Goobas allaqe. Akka ergamee dhufe eenyutu erge? Abbaasaat erge. Ergamaa ta'uu beekuun isaa jireenya maaliiti? Qosifan dubbisa iddoo kanatti. Irra deebi dubbis. Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati. Yesuus Kiristoos ergamaa miti garuu abbaasaatiif ergamee dhufe. Irra dhaabbadhu amma ergamaa miti amma ergamaa naan jette ergamaa miti. Eenyutu Yesuus erge dhaggeeffadha ergamaa miti amma erga naan jette eenyu Yesuus erge apostol. Ergamaa jechuun malaayika jechuudha. Eenyu erge? Okay fakki afaan Oromoo yoo beeyte messenger yoo waan siin jedhe amma fakkeenyaaf yoon Ahmad bira si ergade eenyu ergaani eenyu ergamaan asitti afaan Oromoo seelluqa afaan Oromootitti let's go to standard language deemna. Addanaa baasi katamma yeroo ergamaa fakkeenya na dhaggeeffadhu ergamaan isa waan siin jedhe ergamaan malaayika irraa ni jira namoota irraas ni jira waan siin jedhe yoonin Bashir deebisa waan jedhe waan siin jedhe na dhaggeeffadhu yoonin birri yoo isi kannee dukaana Bashir dhaqi sukkara naafid jedhe eenyu kan si erge ergamaan eenyu? Situ na ergate. Ati maal jedhamta? Namni ergaa fuudhee deemu san ergamaa jedhama moo hin jedhamu? Ergamee dhufe jedhama. Ergamee dhufe ergamaadha mooti ergamaa kan kooti moo ergamaa kan kooti miteeti? Ani nama ergamaa miti. Irraan si deebise luka birri si kanneetiin deemi Bashiriif geessin jedha. Eenyu si erge ergaan eenyu? Ergamaan eenyu? Karaa si gabaabsu laal. Atamma akka jechuun kee malaayika jechuu keeti moo? Asattiin hin jenne seera afaan Oromoo seelluqa afaan Oromoo akka itti baranne si dubbachuu jira. Nama ergamee fi ergama tokko. Akkasiin hin jenne na dhaggeeffadhu afaan Oromoo yoo sii galee naman dhibu. Yoon hin birri si kannee Bashirii geessi jedhe eenyu si erge qaama kan biraa ergamte eenyutti ergamaa taate ergamteeti. Abshiraa moo nyoo maqaasaa itti isatti ergameen dhageeka. Goobas ergamaadha tole Yesuus Kiristoos eenyu biyya lafaatitti erge? Abbaasaatu ergee dhufe. Eenyu ergaani eenyu ergamaan? Abbaatu isa erge. Yesuus Kiristoos akkasiin hin jenne beeke naa deebiste san eenyu ergaani eenyu ergamaan? Ka erge abbaadha kan ergame Yesuus Kiristoos. Ergamaadha ergamaa kan jedhamu eenyu abbaadha moo Yesuusi? Yesuus Kiristoos. Goobas naa deebiste tole allaqee bakka goobas hanqanuma. Ongela fudhatte irra. Amma abbatti naman taare.